السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفون أجر جرتو هردفتوني أورومتي يوتيوب أكم جرتو سنين جاء أبليين كيا الرمال قبت رفتي وجدتني أنك خانا درا هقامي كانا باينا جولي شمرانيتو بريني أتامي ميديا خانا رتي ركتاتو ريجي جودا أما دبين فالا سنيتاتي أرقمت Kanuma ammoo akkamiin argamte yoo jettan warroonni biyyoota guddatan jiran jechuudha. Uummanni Oromoo miila qabee wal gadi harkisa jee Jawaar Mohaammed. Yeroo sabni adiin kun walirra dhaabatee wal ol baasaa jee. Namni uummanni gurraachi jee yoo ati ol baate miila qabee duubaa gadi si harkisaa jee. Hedduu ijoolleen warroonni biyya baqaa jiran jechuudha. Amma dura abbaan abdillee viidiyoo takka aslii waliin yeroo haasa'u doolaara 6,000 impoosara sii taana naan jedhanii narraa fudhatanii na dhoorgatanii jee. Amma birraa ilma Jamaal inni jaamu kun gurbaan kun miskiina walaloo walaleessaa wallaahi hedduu ani miidiyaa isaa yeroo ilaalu hedduu das nama godha hojiin isaati. Garuu ilmaan Oromoo jechuudha ijoollee biyya baqaa kana keessatti akkatti rakkatanii shiringiif sumuni lubbuu fi bira dabarsanii jechuudha. Isaanitti kennani biyya baqaa tana keessaa achi nu baasan jedhanii faallaas gara galanii biyya guddatte ta'anii ijoollee biyya baqaa keessa teessee shiringiif sumuni kiraa manaarraa hafteef walirra kaayanii maatii fi bira dabarsanii jireenya gaarii ittiin jiraatu dhiisanii isaanitti kennan wanni godhanii jechuudha. Irraa fuudhanii ka'anii birrii kana jalaa dhoorgataa jiranii jechuudha. Hin saalfatanii maaliif hin saalfanne? Wanni akkanaa kun waan fokkataadha, waan argitee namallee qaanjessu jechuudha. Akka sabattis waan nama qaanjessu keessafuu bara kana uummanni Harargee jechuudha. Gandummaa bira taree gosummaan uffata aadaa Harargee kana duraan tokkuma beekna. Uffata aadaa kura galaa jedhanii uffata aadaa maarree jedhanii fidanii gandaan wal ciranii gandaan wal ciruu nanumaa gaarii ture. Amma immoo yaani shanyummaan jechuudha. Shanyiitti wal galchanii wal cicciraa jiranii jechuudha uummanni Harargee. Wanni kun immoo waan hedduu fokkataati. Waan hedduu takka baay'ee takka fokkattuu jechuudha. Kanaafiyyuu dhaabadhaaf laala. Akkasuma immoo warroonni Ameerikaa jiru kun qalbee dubbateetu muraasa malee kan immoo nyaatamee hedduudha. Mubaarak Musammallee akkasitti gurbaa wayirraa naafuudhaa jee iyyutti ture. Mubaarak Musammallee akkatti iyyutti ture. Gurbaa kana fa'aa doolaara 28,000 jechuun waan guddaadha. Osoo biyyatti wayiin godhate waa meeqa isaa godha, jiruu isaa jijjiira jechuudha. Biyyattii teenya tanatu haala yaaddessaa keessa jirti, haala rakkoo keessa jirti. Mootummaa hin qabdu. Mootummaan isii nama saamaa, nama ajjeesa, gaarri sosso'anii dalagatanii hin jiru jechuudha biyya teenya keessatti. Rakkoo kanaaf malee doolaara 28,000 jechuun waan salphaa miti. Waan salphatti ilaalamuu qabu miti. Yoo dandame abbicha gurbaa kanarraa mallaqa isaa nyaate warri biyya inni jiru gurbaa kanaaf mallaqa isaa irraa deebisu. Akkuma san immoo Oromoon kun gargaaree gurbaa kana bakka inni yaadeen ga'u hamilee isaatiif hin ta'u, qalbii isaatiif hin ta'u. Gurbaan kun osoo rifatee birrii kanarraa dhukkubsatee waa tokko rakkoo tokkorra ga'ee lubbuun isaa badde lubbuun isaa kun hin deebi'u jechuudha. Kanaafuu dhaabbadhaaf laala uummanni Oromoo wal zullummuu dhiisa. Kanaafiyyuu rabbiin nu bilisoomsuu didee jechuudha. Wanni waan jajjabduudha dhugaa waan nama qaanjessu. Kuni qaanyi guddaadha. Waan nama saalfachiisullee biyya guddatte ta'anii ijoollee biyya rakkoo keessa teessee isaanitti shilingiif sumuni kennitu irraa fudhatanii jalaa callisuu jechuun namni dhufee biyya kanatti waan godhu hin jiru. Araan tanammaa addunyaadha. Boru akiraadha. Rabbiin haqa namaan dhiisu. Rabbiin haqa ofii namaaf dhiisa. Haqa namaa immoo haqa abbaan namaa dhiisutti namaaf hin dhiisu jechuudha. Shilingii takkaa'u birrii guddaa kanaa miti. Kanaafiyyuu qaanfadhaa. Birrii isaa deebisaa fi warri beektanis immoo warri abbaa birrii gurbaa kanaa nyaate beektanis birrii gurbaa kanaa akka deebisaniif taasisaa. Isiniin ja'a. Birrii gurbaa kanaa akka deebisaniif taasisaa. Oromoon
gargaaruu qaba gurbaa kana gara hundaanuyyuu. Mallaqa walitti gargaaruu osoo hin taane abbicha birrii isaa nyaate biyya dalagatanii if jijjiiruu hin danda'amu keessa taa'anii ijoollee biyya baqaa jirtu irraa birrii saamummaaf barbaachise. Kuni waan hin danda'amnellee waan hin taanellee waan fokkisaadha waan argitee namni nuyyuu sabni biraatu osoo nama dhagee maal namaan ja'a. Sabni biraa wal gargaara malee wal hin saamu wal daggafee wal guddisuuf yaada malee akka saba keenyaa kana wal hin godhu. Akka sabni Oromoo kun shanyii wal ciree akka bineensatti wal nyaatu foon walii nyaatuu malee maaltu tafe poolisiin afaan Oromoo dubbataa walitti dhukaasa. Ijoollee xixiqqoo tana itti dhukaasee ajjeesaa jechaadha. Kana bira taree immoo warri biyya baqaa jirulleen ittuma dhukaasaa warri biyya gurguddatee jiru biyya dimokiraasii jirulleen bar yoo haala kana ilaalle ittuma dhukaasaa jira. Birrii namni laffa'ee fidiyoo namarraa saamanii jedhanii kuni waan hedduu addunyaa tanarraa abdii nama kutachiisuu jechuudha. Akkas isiniin jaha hordoftoota Oromtittii YouTube wallahi arginaanuma natti dhagamee tumaan dubbadhe warri gurguddaan illee irraa dubbataa jiranii gurbaan kun gargaaramuu qaba. Gargaaramuu qofaa miti haqa isaa bakka jirullee dhaqanii gaafatanii irraa fuudhuufii qaban. Namni argitee kuni waan fokkataadha waan namni illee namatti kolfu waan qaanyeedha. Waan hedduu takka nama qaanyeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma Isaaq Zeenuu kuni erga achi ba'ee hin turre. Hin beeka kunoo dhiyooma tana kan inni Masrii kana dhaqe kun amma deemee jira jechuudha. Namni uma fedhallee akkatti wal gargaaruu qaba malee wal gadi qabuu hin qabu. Teessanii na gargaara hin jenneeni ta'uu fi itti kenne kalaas hin dandamne taanaan birrii isaa deebisuufi hin dandamaa ta'ee wanni isaa inni naaf godhaa jee birrii sun itti kenne dandamee godhame taanaan godhuufi hin dandamne taanaan immoo haqa isaa deebisuufi birriin bilchaattuun nu bira dhuftee nu harkaan bahiyyoo jedha. Akkuma dhalaa dhiirri biyya Arabaa dhalaa boochisu kan Ameerikaan illee immoo dhiirota biyya baqaa jiru boochisuun hin danda'amu dubbiin faallaadha. Ajaa'iba! Bara bishaan boba'u keessa jirra gaa. Bara bishaan boba'u kasilaa ibidda boba'u qaba bishaanitti yoo bishaan ibiddatti yoo naqan ibidda dhaamsa. Bara kana immoo bishaantu boba'aa jira jechuudha. Wal saamuun Oromoo ammaatti Dubaayii illee irratti kun haati faati illee kalee galgala fiddee nama birrii shariikaa bira jirti yaa gurbaa wayiiti. Jarana wal saamuun haa dhaabbatu. Wal saamuun kun haa dhaabbatu. Kanaafuu Rabbi raahimata nu godhuu dide haqa namaa deebisuu. Haqni namaa haqa namaati abbaan laffee gafidee fi fiitiitti oolfi malee akka namni shawadee harkaa fuudhetiin ifi isaatii oolfatuufi miti. Namni dhiiga ofii tufee dhiiga ofii kana gannaqeeti daafqee jechuu birri kana fida. Birriin kun akka itti argamu namuu hin beeka. Kanaafuu haqni namaa haqa namaati. Addunyaa tanarratti hojjechuu malee gaafatamuun hin jiru Ustaaz Raayyaan. Garuu addunyaa tanarratti hin hafnu obboleeyyan keenya kan biraa ganda akiraa deeman kana haa yaadannu. Jiruun addunyaa tun xiqqoodha. Addunyaan tun waan xiqqoodha. Lubbuu jirtu Rabbuumatu itti yaada. Abbaan sababa yoo ta'e Rabbiin irra jira. Garuu immoo lubbuu tanaaf jecha waan hin nyaadhaaf hin nyaadhuuf hin beekneef jecha qabrii fi balleessuun hin taatu. Wal zallamuun haa dhaabbatu. Wal zallamuun gaarii miti dhugaa. Dhugaa wal zallamuun hedduu takka waan fokkattuudha. Wal zallamuu kana keessatti ilmaan Oromoo kun walirraa haa dhaabbatu. Jaarsi jaartii zallamu. Wallahi viidiyoo takka kalee galgala argee miidiyaa kanarratti gurbaa intalti wayii hin boochi rabbii jee ani ilmooteetiin garaa qabaa bakkan seenuun hin qabu jettiin. Wallahi gisee kana laalan dhiirri Oromoo kun dhuguma bakkuma jalaa deemnu dhabne akkam bakkuma dhiira Oromoo jalaa dhaynu dhabne. Khalaas intalti tun jinnitti heerumte dhalaan tun Bangaalletti heerumte tun Bakastaanitti heerumte tun Hinditti heerumte yoo kana laala warra yaa'ee saba biratti heerumu kana waa ja'uun hin danda'amu. Maaliif jennaan rakkatanii deeman jechuudha. Dhiirri Oromoo nama qalte nama qalaa jiran dhalaan meeqa ajjeesan bara hagma dhiyoo kana jechuudha. Taajuu Shurrubbee irraa kaasee nama meeqatu du'e. Itoophiyaa keessatti kun qalee Shintibeetitti guura. Ilma Oromooti sunillee jechaadha. Kanaafiyyuu waan hedduu takka qaanyetti dhaabbadhaaf laala sabni Oromoo kun jechuudha. Wallaahi waan hedduu takka garaa nama nyaatu hojiin keessan. Hojiin uummata Oromoo kun hojii fokkataadha. Fokkataa. Kaan gorra jiru nama qala. Kaan gorra hin jirrellee bakka humna argate nama qalu nama nyaatu. Maali bismillaahi.
safuudha kuni wallaahi. Kuni waan hedduu takka fokkataadha. Akkas isiniin jaa hordoftoota Oromtittii YouTube. Wallaahi laayikii, sabskiraayibii, sheer godhaa. Gurbaa kanaaf sagalee haa taanuu isiniin jaa. Kanuma isiniin jaa inshaallah.